السلام عليكم جرخين أكم جرت النجاة فيا بعنا جان دفتن ديادا قاكمو لمبالا مني برموتا تكنولوجيا مياتي في كمبيوترا خارة كبني لفني واحد ولله لفدمنا كوبويتني نوتي يكفرت أن دفترها في كلام كوبي فتمو information هدو ولي في دبرسو فدمنا اسم برباچي سا كباچون غاري وانا رلا لو خيسا كمبيوتر مالي operating system كان جانين كنو مالي ني إسا خاناني لالله presentation ولله لا رجتشا hands on وصون تاني presentation وهي كمبيوتر information ولي في دبر سناچو غا برموتا ديرادا يرو هدنو رافيت اوف ديما كجباب سنيتي وسو overload ولينغوني ولي في دبر سنا ميجا باب سنيتو محالالو كاننا ما هايلايت كو راجل خوني مال جانين مي نانو بيو ديسكتوب جانين كان دو بيتنان كانن كونو ابلكيشن جانين كون سيستم ابلكيشنز ستارت منيو داسيني غا اسكيس انفورميشن دو جا يوني في command line جاني نما خا command prompt سيبنا command line جانين command line كان أقوى بنتبودا information يدو اسكيسا وايد اسكيسا تقولوا دندي ساچو دي ار كونغ لما information يدو ناخذ ناسرت مالتو كمبيوتر خنا خيستي directory كمبيوتر خنا خيسا مالتو جرا user أما خنو قرتي directory of C drive ده user عارف information اسكيس يروندا نيمتك توكو نجتشا akkasumatti gaa garjaleetan amma hoggaa akka laaltu kanneen task bar irratti applicationoota pin ta'an jechaadha. Naannoo kanaan ammoo notification area jennaan asii waa hedduu godhuu dandeenya. As amma kun sa'aa jijjiiruu dandeessa yoo sa'aan incorrect taate asirraa jijjiirachuu dandeessa. Ammallee sagalee speakeraatii fi microphone asiin adjust godhuu dandeessa. Kun immoo networkii asiin adjust godhachuu dandeessa. Akkasumatti illee kunimmoo microphone asitti hidhamee jiru akka ta'e si agarsiisa. Yooniif immoo xiyyaa fuula ol garagalee kanarra qulucee asirra yoo qulucee applicationoota amma banaa ta'an kana si agarsiisa jecha. Gaa kun immoo akkuma fakkeenyattiin kaasee kanarraa suufi miti. Kan amma gaa ogguunii fi hands on ta'ee takka takkaan hunda keessa deemna. Akka reefu isin agarsiisetti fakkeenyaaf amma command prompt sanitti yoo deebinee banne internetii an amma irra jiru arguu ni dandeenya jechuudha. Kun olaala amma kuni diiteelii networking an itti kompiitara kiyyatti hidhamee jiru himaa jecha takka takkaan IPv4 isaati himaa IP addressi IPv6 himaa Ethernet adapter information kanunda takka takka laaluuf deemna jechuudha yoo rabbi jee. Gaa kana akkuma fakkeenyatti kaase wanni laaluuf teenyu hedduu. Kanaafuu itti qophooytamoo jara keenya. Mee gara presentationaatiin isin dabarsa. Wanni har'a laaluuf deemnu kutaa duraa kana keessatti kitaabaan filadheetu jira. Kitaabaan isin barsiisuuf filadhee Computer Literacy Basics, a comprehensive guide to IC3 5th edition kajukhana. Marison Wells Ruffolo jarakhanan barreeffame. It is a textbook. Kitaaba mana barumsatti ittiin barsiisan jechuudha. Kolleejitti fi bakka garagaraatti kitaaba ittiin barsiifamu. Wanni isa kana fileef kitaabonni hedduudha. Computer literacy barreeffame hamman qabu. Bashi garuu inni kuni beezika qofa osoo hin taane
in depth yookiin immoo gadi fageenyaan waa hedduu keessa bu'eetti himaa. Tanaafin isa kana filadhee akkaataa itti isa kana argattan yoo information barbaadan isiniif dhaamuun danda'a. Na hima. Gaarigaa haati tarkaanfannu amma gara barnoota irratti haa tarkaanfannu. Objectiviin keenya kaarraa yookiin ammoo galiin teenya taarraa wanni barachuuf deemnu describe the importance of computers in daily life. Akkas jechuun barbaachisummaa kompiyuutaraa tan guyyayyuu jiru guyyayyuu keessatti himi jecha. Explain the difference between system software and application software. Garaagarummaa software applicationaatii fi sistemaa himi jechuu. Kan hunda takka takkaan laaluuf deemna. Garuu kun amma objectividha. Waan barachuuf teenyu jecha. Describe the 4 major type of operating systems. Operating systemii afran irraa gurguddoo yookiin irraa barbaachisoodha himi jechuu. Identify the tasks an operating system performs. Akkas jechuun operating systemiin hojiin inni hojjetu addaan baasii hubadhuu jechuu. Beekuu jechuudha. Kompiyuutera akkaataa ittiin start a computer akkatti qabsiiftu use operating system and start an application. Operating system itti fayyadamtee applicationii akkaataa ittiin jalqabsiiftu yookiin immoo banattu laakin shut down a computer akka itti olloftee shut down gootuu isin ilaalla. Kana qofaa migaa waa hedduutu halaallu jira. Jechoota beekuun barbaachisuutu jira. Jechoota kana screenshot godhadhaa yookiin ammoo barreeffadhaa. Application software, boot process, buffer, command line interface, data, driver, embedded operating system, graphical user interface yookiin immoo GUI, hardware, icon, information processing cycle, multi-user operating system, open source software operating system, random access memory yookiin RAM, server operating system, software, swapping, system software, utility program, virtual memory. Jara kan hunda warra beekuu nu barbaachisu keessaa waan taaniif what is to know kana at the end of the lesson you need to know. We need to know. Beekuu wanni nu barbaachisuuf lesson takko guufinne xumura lesson sanirratti warri tartiibaan barnoota kan hordofu hundinuu barachuu keessan yookiin immoo information kun isiniif dabruu isaa hubachuu kan dandeenyuun quiz jira. Quiz wal goona. Testiin isin jirti. Test wal goona. So serious taanetuma akkuma classroom keessatti nama live barachuu jirutti wal barsiifnaa jechuudha. Garaagarummaan isaa afaanuma Ingiliziin afaan Oromootti hiiknee information more detailidhaan akka gaariitti waliif dabarsuudha jechuudha. Kanaafuu afaan lamaan interchange goone waliif dabarsina. Maaliif yoo jenne warri afaan English kana keessa baruu fedhus akka baratuu fi warri immoo afaan Ingiliziin beeknes afaan Oromootiin akka dhageeyuuf lachuu goonaa jechuudha. Warri immoo afaan Oromoo hin dhageenye afaan Ingiliz qoftiin dhageeyus akka afaan Ingilizitti dhageeffatee afaan Oromootis keessa baratu. So kara lachuutunu win-win situation jennaan. Kanaafuu itti fufnaa daqiiqaa overwhelm waliin goonu information daqiiqaa 20 raaga 30 akkumaan jeetti introduction dhiyootana beesaan dhiyootana isin beesa keessatti akkumaan jeetti deekuma 20 raaga 30tiin isiniif dabarsaa sanii ol isinitti heddummeessu guyyaa tokkotti isinitti hin fi'u jechuudha. Gaarii understanding computer importance, understanding the importance of computers maal jechaadha. Barbaachisummaa kompiyuutaraa hubachuu. Kompiyuutarri bakkayyuu jira. Computers are everywhere.
Computers are used in your cell phone, in ATM, in your home, thermostat, and in your car's cruise control. Maal jechuudha gaa kompiitarri bakka iyyuu jira. Telefoona kee keessatti kompiitaraa jira. As keessa kompiitarri yoo hin jiraanne hin hojjetu kun. CPU jira. CPU jechuun Central Processing Unit jechuudha. Waa'ee CPU dha yeroo biraatti haasofna. Kompiitarri tun telefoonni tun amma CPU malee hojjechuu hin dandeessu. Akkasumatti ATM machine CPU san qaba. Kompiitara of keessaa qaba. Yookiin immoo akkamitti understand godhu gooti. Kaardii keessa neete pin number kee type goote maallaqa hangana naabaasi jettuun si ta'uu kee maallaqa hangaati baasi jetteen san beekee recognize godhee hangasuma si baasu pin number kee maas recognize godhee yoo pin number wrong neete immoo invalid jee sitti deebisuusa. It is programmed jecha. So applicationoota fi computerri hardware fi software tu walitti programmed ta'ee akkas dalaga. Kana bal'inaan detail isaa keessa takka takkaan ilaalla. Chaptera kana keessatti fi kahee garee keessatti jechuudha. Computer assists you in most parts of your daily life and play a certain role in worldwide communications, entertainment, education, commerce, and other business activities. Gaa kuni absolutely true waan kana dhiyootara irraa dubbadeetiin ture. Maal jechuudha akkas jechuun amma as taa'ee eegguunan dhimma kompiitara kanarraa haasa'u Oromiyaa keessa taa'ee nama meeqaatu waan kana dhageeffachuu jira laayivii. Kun akkamitti ta'uu danda'e? Addunyaa guutuu walitti hidhe neetwoorkii fi intarneetii fi kompiitarri addunyaa walitti hidheetii maal godhee what a small world akka jaan godhe jechuudha. Globalizationii jarri himusan globaaliin tuni akka interconnected taatu taasisi jechuudha. Gaa kana keessatti distance learning, entertainment, commerce nama e-commerce business waa bituu fi waa gurguruu Amazon, eBay laftumatti namni arraan tana kompiitarratti waa order godhate burganama immoo isee jechuudha. Gaa biizinasoota garaagaraa keessatti wanni ittiin kompiitara hojjetu hedduudha. Barbaachisummaan kompiitara maal akka ta'e chaaptara biraa keessatti bal'inaan laaluuf teenya amma afaan ganoo jenne nuuf gaa kunis irra hatta anu dabarra. Kompiitarri gaa bara 1940 irraa eegalee ture. San duraas numa ture garuu kan akka sirna kompiitaratti ittiin fayyadamamuu ture gaafa sirraa egaa kompiitaroota gurguddaa akka manaa kana yeroo sanitti warra mootummaatti hojjeta warra militarii fi kanaa fi ittiin hojjetanii dhimma mataa isaa danda'e qaba propoozii isaati. History kompiitaraa chaaptara danda'e keessatti bal'inaan laalla. Kompiitarri gaa walumaa galatti kompiitarri dursan Univac fi Inivac jedhanii amma fakkeenyaaf kan gurguddaan san hanga selfoonni tun hojjetu hin hojjetu. Dandeettii hin qabu garuu maallaqa miliyoona hedduudha koosti godhuu ture. Haa ta'u immoo calculationallee godhuudhaaf yeroo dheeraarraa fudhachuu ture. Maaliif informationa process godhuudhaaf dandeettii cimaa san hin qabu ture jechuudha. San bal'inatti irraa haasa'uuf teenya higaree ammaaf irra utaalla. Egaa today's smartphones have more processing power than Univac, cost less than any of the components and fit in a palm of your hand. Dhugaa isaati ilaal. Telefoonni xiqqashoon tuni kompiitara guddaa mana keewwasan irra humna qabdimma. Waa hedduu godhuu dandeessi, information hedduu godhuu dandeessi. Ammallee gatiisi hedduu irratti qodaa jechuudha.
So kuni gamaan dubarsiisa amatuma 80 fi waa keessatti hangam takka teknooloojiin hanga guddatee arginaa jechuudha. The future promises innovations such as wearable computers using human thoughts as input and computer-controlled micro-control robots that treat and possibly cure cancer. Duga hegereen waan haaraya hedduudha nama abdachiisa. Akkam the speed amma ittiin deemamaa jiru kanatti yoo ka itti fufu ta'e teknooloojiin hedduu advanced tahee waa hedduu godhuudhaaf jiraata. Fakkeenyaaf akkuma amma kun asirrattuu kaayanitti maal jaagaa micro control robots amma roobaatii xixiqqashoo micro jechuun xiqqoo jechuudha controlled taate roobaatii saniin ammoo seelii namaa keessa seenanii qaama keessa seenanii seelii bakka kaanser jiru san isii dha'u akkaataa ittiin danda'an irratti hojjechaa jiranii jechuudha. Sunis waan gaariidha. Wearable computers amma wearable computers Apple Watch is wearable computers waa hedduu sitti himamaa. Apple Watch bila dhiini kee ol kee har'a activity hangana gootee kaalarii hammana gubdee yoo usteetuma akkumatti ustee jaak gooteewu hay exercise godhuuf deemtaa chiraak siif goona data so everything data chiraak godhanii jechuudha. Hangam takka activity kee honi garuugaa wannaas ni qaba. Wanni kuni akkuma waan gaggaarii qabu kanatti waan gaariin taanis ni qaba. Fakkeenyaaf information data isaan collect godhan kun hundinuu it is stored somewhere. Fakkeenyaaf amma telefoonni face ID jaanii irra fidan. Face ID kanaan hoggaa goote face ID kee kan hoggaati telefoonaan bante face ID kee kun dhaqee servera irratti save ta'a bakka teettu. Fingerprinting qabanamu dhufe. Fingerprinting kun maal godha? Data fingerii kee kana fuudhee servera irratti save godha. Gaafatti haajame abbaan itti haajame achirraa baafachuu ni danda'a jechuudha. Cloud itti save ta'a jaan. Cloudiin samii keessaa miti. Akkas jechuun Daalaasiis haa ta'u, Minisootaas haa ta'u, bakkuma feete haa ta'u achi serverri jira. Serverri guddaan tokko jira jechuudha. Serverri sun maal godhaa? Hojiin serverri sanii informationii store godha, save godha, ni kaaya siif. Hoggaa retrieve godhuu barbaadde eessarraa cloudirraa retrieve si hin godhan. Cloudiin hin jiru achumarraa retrieve si godhan. Daataan sun serveruma san keessa jira jecha. Fakkeenyaaf email yoo fuudhan amma email Yahoo, Gmail, Hotmail yooniif immoo ka private mataa keetii qabaatte that's different story. Amma Gmailin each information ati ergituu fi haati receive gootus yoo ati delete gootes copy isaan server irraa qaban. Each time yoo barbaadanitti they can pull out. Amma wanna hafuranno minimizing godha kana takka Google Chrome kana hafuranno application kun amma isa Google Chrome wala kuni Google iti tolcha. This is maal jaanini applicationota internet browser jaaniin keessaa tokko. Internet browsering gosa hedduutu jira. Internet Explorer jira, Mozilla Firefox itu jira kaninaan yeroo hedduutti hojjedhu. Mozilla Firefox kana maali Mozilla Firefox is open source ida. Open source fi kan garaagarummaa isaa irraa sun chapterota kana keessatti amma chapter duraan cee hojjira tokko Google Chrome ma kana sitti muf gabaabdutti amma Google Chrome information kee hunda save godha waan ati hojjettu. Firefox ammoo saving godha. So privacy kee ni eegaa jechaadha san. Akkasumatti email illee Yahoo email popular ture. Yahoo information ati ergitu fi haati receive gootu saving godhu. Directly ni ergaa ogaa ergite ati delete godhan information delete server irraa hute jechuudha. Saniifuu private server maarree jani gaafa kana akkasitti gaafa Hillary Clinton rabshaatti kaase jarri wanna godhan maaliif private server yoo qabaate serverri sun kamataa keetiiti
waan ati achirratti store gootu siitu yeroo barbaadetti delete godhuu danda'a siitu feetu destroy godhuu danda'a feetu immoo store gootee ol kaa'achuu danda'a jechuudha san detailitti irraa haasoo na eegare gaa mee gara presentation kana deebinaa jechuudha duuba understanding the importance of computers continued itti fufee jira barbaachisummaan computer maal akka ta'e itti fufee understanding what computer is and how it works can help you appreciate and use it more efficiently computerummaan kun maal akka ta'e akkamitti akka hojjetu keessaa akka gaariitti tolchanii beekuun atummaanu isa kana irraa gammaddee galatoonfachaadha akka itti fayyadamtu si gargaara jecha yommeen seesni rakkaa frustrated taata meeqa fudhi gidaran gaddarbe hangan qabeedduudha meeqa maskootaan dhee caccabsee jecha namaas ni rakka ammoo sodaachuma dhabu kompiitara yoo sodaatte kompiitarri si daffara kompiitara immoo yoo hin sodaanne kompiitarri si sodaa wanni cabsitu hin jiru ammaas kompiitara kana yeroo laayitee akka feete wanni hedduu balleessitu hin jiru appilikeeshinoota ispeeshaalii appilikeeshina kana amma namni hedduu wanni sodaatu kompiitara kana yoo as tuqanii cabsaa yoo achi tuqanii cabsaa akkasiin godha akkanaan ta'a no hin cabsitu waa takka wanni badu hin jiru lallaaqii baradhu ciqqin hin jiru yoo badee umaanaas tolcha bilaashitti tinaayame cinqin hin jiru yookiin ammoo olluma kee mana computer shaappii tokko geessi tanaafuu hin sodaatin computer gaariga computer kun maali inni a computer is an electronic device that receives data input processes data stores data and produces a result output kana jecha maal jecha amma sibiila computer ko sibiila input amma ga input akami computer keessa galchita ittine jecha input data amma text haa ta'u mathematics haa ta'u photo haa ta'u video haa ta'u wama fedhe organic computer kana keessa neetu you are inputting data maal godhaga CPU data ittine kana process godheeti storage jira storage irratti save godha and then if more data san output isa barbaadde screen irratti kamma laallo kun it's an output print yoo goote printer keessan gasii bahe is an output kanas balinaan tokkotti waan kana laalama presentation ma kana waligala saa kan jira malee picture wajin everything ni jira suma gubbaa jira ni laalla data jechuun data is a collection of raw unprocessed facts including text, numbers, sounds, image, and videos. So, wantoota processed hin ta'in yookiin ammoo informationatti waan jijjiiramuu dandayu waan itti haajamuu dandeessu jechuudha. Okay? Walitti qabamee computer keessa galfattee amma data irraa eega kaafneefu data science is the hottest computer field out there. Data science namni hedduun amma data science field kana furata jechuudha amma gaafa keenya sanuti software fi network kanaatti tu owaadha san furanne that's about 4 years ago ni jijjiirama hedduu jijjiirama computer amma warri 2019 maree fa computer barate programming language isaan gaafas baratan arra marketer jiru indalago bakka feete ni deemteen probably C daafi C sharp fi C++ fa'aate malee warra san duraa fa'aa jira kaabol ma gosa hedduu jira language kun
warre amma popular Python, Java, kan amale C++, C Sharp fi kuni isin jimalif sin eddu wanni it is there to stay. Sababni isaatiis programming language itti hedduu maali program language keessa hedduu ka machine language itti computer language itti dhiyaatu C waan ta'eef computerri waanuma lama qofa understand godha 0 fi 1 qofa binaries jennaan kana binary kana qofa understand godha duuba binary kuni hedduu ka number hedduu ta'ugaa information xiqqashaa takka process godhuuf it is so tedious so long jecha waan namni comprehend godhuu dandayu miti and therefore maal godhan they came up with programming languages namaaf laaffisuudhaaf programming language kun wanni inni hojjetu machine language kana understand godhaa kanaafu 0 fi 1 computer san fuudheeti code san decode godhee akka laaftumatti namni understand ilmi namaa understand godhuu danda'utti wanta lafa kaa'an jechuudha tooftaasan. Kana egaa kunis information biraati hegeree irratti haasa'uu dandeenya amma biraan dabara. Ammallee the actual machine transistor fi circuit fi kana hardware kana computer kun keessisaa jara kanaatu jira transistors circuit warri kuni hardware jennaan hardware kun amma kunis hardware wanni harkaan akkanatti tuquu dandeessu software intu namoo harkaan tuquu hin dandeessu keessa jirti application isin jechuudha software wanni jaanitan it consists of instruction or programs for controlling the computer jechuudha software wanni itti haajamnuuf computer kanaan akkuma fakkeenyaaf amma direction akkuma kanituuf nama keessumaa sidduuf jiru takkaaf yookiin immoo nama karaa badee direction akkuma kanituuf maal jettaan streeta A irratti mirga gore B irratti bitaa gore ammas maayila lama deemiti A irratti maal C irratti bitaa biraa gore and then mirga biraa gore samboodaan xiqqashoo gamana jalladhuuti osoo nufi streetatti aanutti hin geenye ali duratti dhuftu saniin all gore. That's exactly what software does. Instruction program computer control godhu jechu waan computer godhu qabu itti hima kanuma software jechuun wanni biraan jiru software linga gosa hedduu jira gosa meeqa antami jira irratti haasoo sanis gubra amma data jechuun maal jenna data is text number sound image video yenefti refu radebsaniti khatamasan the computer receives data through input device okay processes data produces the output information on output device and stores the information on the storage device okay ana refu kenjira fa remote ni erotal kaitianu the input and output device such as keyboard monitor are types of hardware called peripherals janinjira khana data transformed into meaningful form becomes information okay data le sonugu wa maana qabata katti fakkeenyaaf amma photo hafte photo safute email gote email keessa sente baaste email keessa fute print gote printera jala fute mo fute gidaara maxxanfatta meaningful information ta'e jechuudha wa maana qabaati sani qaitianu gaa kuno bifa kanani processor qaitahu data process data output information storage da kuni
jara kanaas bal'inaan laaluuf teenya. Hayyee computer literacy maal jechuudha? Kana jechuun means that you can use today's computers efficiently to enhance your life and the lives of those around you. Laaftumatti computer literacy jechuun barmoonni computeraa kun jalqabbii huni jechuun beekte jechuun computera maal jechuudha? Jiruu teeta guyyayyuu laaffifatteeti namoota si moggaa jiruufillee laaffiftaa jecha. Yommuu keessa akka gaarii kuttee ollaas laaffistee communities laaffistee yookiin immoo hawaasa guutuudhaaf jiruu laaffistaa jechuudha. Maaliif hedduu computer barbaachisummaan computeraa irratti hedduu importanti akkamitti kaasatti hin beeku. Kanaafu computerri ammaa sanuu guyyayyuu jijjiiramaa deema. Teknooloojiin jechuudha. Teknooloojiin jijjiiramaa deema. Teknooloojiin kun egaa huge hedduu bal'aadha waan namni itti dhaqqabuu danda'u miti. Hamma tokko qofa amma namu fiildii isaa seenee hamma takka qofa irraa beeka. Kanaaf kan amma nuti wal barsiisaa jiru kuni very basic, very general. Literacy isaa kun. Yoo kitaaba kana successfully waliin xumurre kan itti aanu waliin seenuu ni dandeenya jechuudha. Dan waan biraatti seenuu dandeenya. San hegererraa dubbannaa ammaaf computer literacy jechuun sanii jechuudha. Amalle computer literacy jechaan you understand a wide range information about current technology and how it's used to solve problems. Technology ammayyaa maal fa'aa akka ta'an hubatteeti rakkoolee hedduutu jira tan amma teknooloojiidhaan malee furuun hin dandeenye. Akkamitti teknooloojii sanittiin fayyadamee rakkoo jirtu tan ammoo furuu danda'a jettee ittiin fayyadamuu dandeessa. Ogas kompiitara hubattee jechaadha. Ammoo kompiitara hubachuun hedduu laaftu. Abbaan fedha kompiitara hubachuu ni danda'a yoonii fi qaama qalbiitti kanneen itti seene jechuudha. Arguuf teenya isaas keessaa takka takkaan. Digital divide waan jaaniitu jira. Hona jechuun maal jechuudha? Digital divide jechaan economic gap between those who are computer literate and have access to computer technology and those who do not. So warra dandeettii computer bitachuu qabanii fi kan bitachuu qabne jidduu gaappii jiru. Gaappii jirtu santu digital gaappii jaaniini especially more yeroo ammaan tanaatti namni ala jiru faan computer namni bitachuu computer hin dandeenye hajru natti fakkaatu maaliif hedduu rakashee waan jiruuf jechuudha. Teknooloojiin guyyumarra rakashaa jira maaliif competition hedduun waan jiruuf. Yoo akka duratti sila kaampaanuma tokko qoftiin tolche monopoliitu jiraata and then go monopoliin jiru cinqii jira. Fakkeenyaaf amma operating system yoo furanne operating system amma window operating system itti jira miti. Window 10 amma the latest ni sandro window 8 sandro window 7. By the way window 7 in January 14 retire gode. That's it. Amma boda Apple no Microsoft Windows 7 supporting god update is in ergu yoo qabatte itti fayyadamu dandeessa. Yoo qabaanne immoo ni hun qabdu irra gaariin ammoo gara Windows 10 itti update godhu. Windows 7 yoo qabatte Windows 8 itti hintarkaanfate Windows 10 malee Windows 10 itti upgrade godhu. Wanni jechuu barbaade Windows operating system in Windows Apple kan biraatiin jira Android jira Linux fi Unix warri jaanii kuni open source dha. Jira kana jira ammas. Akka Microsoft fi Apple qofti monopoly hin qabaanne open source warri engineeronni teams of engineers they create an open source so option biraa qabaach namni akka qabaachuu danda'u. Yeroo kun monopoly irra qabaate gatii hanga fedhee akka irra hin kaayyenne jechuudha. Sanis yeroo bal'inaan fuulduratti irraa haasawuu dandeenya. Kanga a software provides the means for you to interact with the computers hardware jenne irraa dubbanne akka gaariitti software fi hardware waliin dalagaan software dha computer waan ati feetutti himachuudha.
waan ati feetu itti himatte kana naa godhi jettaan. Hojiin kompiitaraa si tajaajiluudha. Waan ati feetu jiruu ta'e si laaffisu laaftumatti. Jiruu ta'e si laaffisee akka ifiif waan barbaadu kan yeroo dheeraa siraa fudhatu yeroo gabaabaa keessatti argachuu dandeessutti kompiitaraan hojjetaa jechuudha. A graphical user interface GUI displays pictures called icons. GUI graphical user interface displays pictures called icons. Kan jennu san amma warra reefu si garsiisa kan iconiin fakkeenyaaf amma kuni iconiidha. Asirratti guugartula recycle binidha. Kunis Google Chrome kun maal? Iconiin kun shortcut jechuudha. Shortcut yoo nama kana asirraa qaarse delete jaanii recycle bin keessa seenaa yoo barbaade immoo recycle bin keessa seenee restore godhuu ni danda'a. Yoo nammoo recycle bin keessa waan jiru empty recycle bin yoo jee do you want to permanently delete 8 items ja? Yes in jaan. Yoo yes jen waan as keessa jiru kana hunda delete godhe yoo no jenamo delete godhu. Keessa deebi'ee maaliin duraan delete godhee laalee restore godhachuu ni danda'a jecha information sana. Susani dalagaan graphical user interface da icon lesson display nuuf godhuudha. Isaas bal'inaan laaluuf deemna booda. Okay? Kaitti aanu command line kan reefu gun dura jalqabu isin garsiiseetiin ture. Command linein waa hedduu godhuu danda'a. Information ati himta computer kee kana keessa software la kamtu download ta'ee jira yoom download ta'ee maaliif maali software san hojjeti maal ittiin hojjete kan hundeema wanni ati computer kana keessa goote hundi acha keessa jira safety information ati keessa nete yoo delete gootellee abbam computer ka gaarii beeku recover godhuu danda'a restore godhuu danda'a yeroo barbaadetti. So waan takkaas kubarraa haytee balleessa jechuun dandeessu jechuudha. Recover godhamuun restore godhamuun ni danda'a. Maal jechuuf hin jedhu. Gaarii. Ati aanu garaagarummaan system software fi application software maali? Kompiitarri software illee gosa lama irratti gosa lamaan sosoha. Kanarratti akka gaarii ifabdata. Jara kanarratti. System software fi application software. System software warri jennu kuni warra utility programs janini warra operating system fi utility programs. Operating system jechuun gaa warra nama reefu raasuu isin bal'inaan warra akka ka Apple, Mac OS X janini ka Windows da kunuuf obviously kanama Android jira. Androidin mostly tablet fi wanarratti hojjeta telefoona. Kun ammoo Unix fi Linuxin Ubuntu fa jira. Ubuntu fa nama operating system ida is a free operating system actually that you can get from the open source jechuudha. Utility programming ammoo operating system kana gargaara. Maintains and protects a computer. Eenyu fa akka isaan kun ta'anis takka keessa deemnee ilaallaa jechuudha. Okay. Daqiiqaa meeqaaf goone dhiiroo way heddummaatti information irra jiran asumara dhaabnu ammaaf slide kana xumurreeti dhaabna. System software and application software continued. Okay, application software is a software used to directly complete a specific task or to create something electronically. Amma application software jechuun kana software qaceelumaan specific task jechuun hojii tokko tan ifa ta'e murtaawaa itti himtee kana godhu jetteen saluma qofa sii godha. Fakkeenyaaf amma waan afrannu haytinu jechuun kun PowerPoint ida Microsoft PowerPoint jenneen PowerPoint nujin isa information keessatti keesse before presentation atin itti qopheeffatte slide siif qopheessa slide san akka presentation atti
dhiyeessuudha jechuudha. Excel yoo fuute immoo Excel hojiin isaa kan kophaati. Inni accounting fi statistical data kana inform nambara wajjin mostly jechuudha. Nambara kana keessa neetaa asin chineeteetiiti yoon ifemmaati nama business irraan godhu taate kaampaanii kee kana profit isaa akkamittiin profitii kana maximize godhee expense immoo minimize godha. Warri business akkanuma mire maximize profit, minimize expense. Kana hunda calculate gootan wanni gootuun Excel saniin godhuu dandeessaa jechuudha. Isa topic kophaa keef danda'e application software help you perform tasks such as writing a report, creating a video, viewing a web page, or sending photos to a friend. Fakkeenyaaf amma application software ka jennu keessaa yoonii fi waan hafurannu Mozilla Firefox. Mozilla Firefox kuma reefu jee galgala internet browsers warra jennu keessaa isa open source sani qabilaash jechaadha. Open source waan ta'eef tanaafi information ka hedduu akka warri Google Chrome fatti collect godhutti inni collecting goon. Amma inni waa hedduutti godhuu dandeessa. Email keessa seenuu dandeessa. Attach godhachuu dandeessa. Attachmentii sana ammoo erguu dandeessa. Video ergachuu dandeessa. Photos erguu dandeessa jechuudha. So waa hedduu godhuu dandeenya. Application software jennaan jechuu jira kana. System software and application software continued. Kuniga as gubbatti la propose yala kana khaya garte table 1-1 kuni operating system mali application software mali khajo akanat adan khay hujin isaanitis mali khajo khanuman ratti asirefo wanno kunun dinu. Okay, arraf asirratti adamnu yoo rabbi biraan taate torbaan dhufu slide kudha sagal qarra dhaabne kanarraa itti fufna. Gaa yoonif information hanga ammaan tana sonni kuni heddummaate wanni godhuu dandeessan information kana wanni gaariin if duuba deebisu fuuldura oofu pause godhuu jalaa katabachuu kan hunda ni dandeessan. Maaliif jennaan directly information kuni YouTube gubbaa isiniif jira, Facebook gubbaa isiniif jira, laaftutti akka online irratti nama class fudhachuu jirutti information kana bakka isiniif hin galin bakka fast ta'e maal jettaniif duuba deebiftanii ilaaltanii fuuldura ooftanii ilaaltanii godhuu dandeessa. Yommuu gaafii qabaattan wanni godhuu dandeenyutu jira. Gaafii gara emailitti na erguu dandeessan. Gaafii emailitti na erguu dandeessanii maaliif namni hedduuwwan qooda fudhatuuf jecha yoonii fi gaafii takka takkaan asirra gaafatamtuu hundaan deebisa jee yeroodhaan jalaa nyaata. Kanaafuu emailii kiyyatti na ergaa. Emailii kiyya @gmail.com. Okay, uno arif ali 209@gmail.com. Isin mul'ata miti? Isin fi guddisuun danda'a. Uno kana barreeffadha. Tolega fayyada horabula barmoota kutaa dura actually lesson 1 hin xumurre lesson 1 haga hafe rabbi je torban dhufu xumurra ammoo san duratti gaafii qabaattan don't hesitate to email me na ergu dandeessan gaafii email ani especially yooni fi kan kitaaba argachuu barbaadan taates maqaa kitaaba durarratti laaltanii Google gootanii laaluu dandeessan akkaataa itti argattanii yommuu dhifkaa isinitti ta'e dhibee isinitti ta'e na qunnamtanii arraaf kanumaan goolamna fayyadaa horaabula nogeeffachuu keessaniif information kana waliif dabarsa obboleeyyan keenya hundinuu tola information kana haa argatan haa baratan technology haa barannu hundinuu waliif haa dabarsinu fayyadaa galatooma nagaannaaf jiraadha.